Gareen gargaarsaa baqattoota torbee darbee Sudaan irraa gara Chaad dhufan kanneen 25,000 ta'an gargaaruuf rakkachaa jiru. Jaarmiyaan baqattoota akka tokkummaa mootummootaa UNHCR akka jedhutti erga wal waraansi Sudaan eebla 15 jalqabee as lakkoofsi baqattootaa Sudaan keessa jiran dachaa 2 dabalee jira. Mooraa namoonni haaraan dhufan keessa jiraatan dhaqqabuuf VOA'n magaalaa guddoon Jaameenaarraa balali'uudhaan achiis konkolaataa sa'aatii 4 fudhateen gara magaalaa fagoo jiru Borootaa kadaangaa Chaadiif Sudaan irratti argamu deeme. Asittis qubsumni torban tokko dura hin turre amma magaalaa tokko ta'eera. Baqattoonni kun lixa Daarfuur irraa kan dhufan yoo ta'u seera dhablummaaf jeequmsi hawaasa gidduu jiru kan irra caalaan isaa garee Araboota hidhataniif gurraachota Sudaan keessaa shororkeessaniin raawwatama. Walitti bu'iinsi Sudaan mudate hookkara baay'ee kakaase. Baqattuu kataate Kadijjaa Arbeeb Abdurrahmaan akkamiin Borootaa akka geesse VOA'f himtee jirti. Sababaa lola sanaan Koongaarraa dhufnee jette shororkeessota hedduutu gamas jira kanaaf kan baqattoonni hedduun gamasii dheessaniif homaa of harkaa hin qabnu nyaata argachuu akkasumas nageenyaaf jecha as dhufnee jette. Gama biraan Isaaq Baakaar akka jedhetti erga torban darbee qabee Borootaa keessa jira. Ituun baqatiin dura gareen namoota hidhatanii magaalaa inni jiraatu Koongaa innaa weeraran arguusaa dubbata. مرات يعني في كل ملاذة لما يجوا في البيت ولا دارين قروش ما عندك قروش مرات يدقوك إلى الجنوب أو قتل. Mana namaa cabsuudhaan maallaqa hatu yoo maallaqa dhaban mana keessaa akka baatu si dirqisiisuudhaan gara kibbaatti si ergu yookaan si ajjeesu. Innaasaan namoota ajjeesan argeen jira. Utuun bilbila of harkaa qaba ta'e silaa nan waraaban ture jedhe. Bulchaan magaalaa Borootaa akka jedhanitti baqattoota akka keessummaa ofiitti simachuutti nan gammada. Hawaasi isaanis kanneen naannoo daangaa jiran waliin hidhata gaarii qabu. Garuu qabeenyaa hin qabnu dhumataa jira jedhan. والله أول مرة ناس جو وقاعدين بكتبوا الليلة 3 أيام ده كله قاعدين بكتبوا أول ويكتبوا أرض تناوي يشيلوا قبل كان يشاهدوا كله يشاهدوا ده أنا مع ملازمة سوق البنت ده ما نعرفه. Namoonni nyaata keessumaa bishaan ilaalchisee gargaarsa hedduutu isaan barbaachisa. Sababa roobni hin jiraanneef bishaan hin jiru. Ijoollee gargaarsa barbaadaniif baqattoota hojii hin qabne qabna jedhan. UNHCR qulqullina ittiin eeggachuuf kan oolu meeshaa hamma tokko akkasumas bishaan dhiyeessee jira garuu dubbii himaa akka ta'an Eugene Biyuun ammallee waan baay'een hojjetamuu qabu akka jiru akeekkachiisaniiru. The need is great and our support is minimized because of Fedhiin jiru guddaadha. Deeggarsi nuti kenninis hanqina maallaqaan kan ka'e xiqqoodha. Dhugumaan hawaasni addunyaa namoota haaraa dhufan sana akka deeggaruu akka itti fufu gaafachaa jirra jedhan. Yeroon roobaa Chaad ji'a kanarraa eegala. Karaa dheeraa gara Borootaatti geessu irratti boolli gaffagoon bishaaniin kan guutamu yoo ta'u gareewwan gargaarsaa dhaqqabuuf daran rakkisaatti ta'a.